akka agarrutti biti teenya finfinne magaala ka karra ciisu keenya ka fooqii guddaa qabu kan biraati ka bankirraa horii miliyoonaa fi kuma dhibbaadhaan hirkisuu danda'u nan biraati keenya birrii kudhaniin qabu akkam jedheetiree artii keenya deeggara akkam jedheetii warra barreessitoota keenya ka kitaaba itti dhamahanii amal lama sadii guutuu ta'anii warra barreesse kana akkamitti horii baasee irraa bituu danda'a hin jiru jecha rakkoon fundamentaliin keenya it is economic, political and social. Ho gartee rakkoon politikaa rakkoon economy abbaan biyyummaa keenya mirkanaa'ee namni keenya economically jabaatee abbaa biyyaa tahee waa qabaate artistii ifiitiis guddisuu danda'a. barreessaa ifiitiis guddisuu danda'a aadaa ofiitillee guddisuu danda'a gabrummaa jala jiraannee hiyyummaa jala jiraannee afaan keenya guddachuudhaaf hin taa'u aadaan keenya guddachuudhaaf hin taa'u waa xiqqoo ima fooyya guddina akkasii immoo hamma barbaachisu